moora barreessaa fi qopheessaan Sharmaarkee Adam. way ajaa'iba maaluma ummanni mooraatana namni hoggaa mana ficcaanii seen akkami bishaan malee mana ficcaanii seen ish ummatu moollaa kanarraa akka taanu dhabneewu maaluma warri mooraatana yaa hamdiyaa maaluma taate maalin hin ta'in abbaa Jamaal ummatuma mooraatanaarraa akka taanu wallaalle namni akkami bishaan malee mana ficcaanii seen joolleedha akkan jenne mooraa keessa joollee xixiqqoon hin jirtu yaa tana taatu dhiisi laaftuudha akkamin laaftu shurufkaan mana ficcaanii taa'u nu kuttee mataa nu garagalchite bar wannini laaftuudha siin jeef yoo nu mani jiraami keessummaan ta'e tan dhaabbiin qabne tuni yoo kana haftu taate manni fincaanii kunis gaa shurufkaa'us ni dhaabaa beeki haay abbaa Jamaal akkam jechuu feetasa anuma arrabsu feete akkam maal jechuu keeti nam kudhata kaa'oliin mooraa tana keessa galaa keessumu mana bira dhuftuu fi waruma mana kiyyaatiitu sagaraa ajeessa mee eenyufaa bira kaa keessummaan tan yeroo hunda addaan hin cinne mee eenyufaa bira kaa warraa sallafuu kanaas kunoo har'a inumaatu ayyaana nama lamaa sadi dhufee bagattiin si gahee jechaadhaa jiraan malee mee takkaa keessummaan mana isii dhufte mana fincaanii kana fayyadamtee ni beeyti meeta keessummaa achuma dhiisi sagaraa akkanatti mataa nu garagalchitu tanaaf maali furmaanni maal godhu qabna irraa wal mari'achuu qabna gaamma eega akkana jette gaariidha meegaa uummanni ollaatiis haa dhufanii isaanis yaamnee mana fincaanii kana akkamitti akka qulqulleessuu qabnu irraa wal mari'annee ani garuu yaada takkaan qaba maali silaa yaadni kee namoota mooraa tana keessa galuun darraa nama mana ficcaanii kana fayyadamurraa yoo qarshii 200 guurree mana ficcaanii kana qulqulleessinee silaa eegaaruma yaadni kee garuu eenyuutu 200 kafala jetteeti maan kafalle manni ficcaanii mana jireenyaa daran qulqullaa'uu qaba arabni inumaatu bar mana ficcaanii kana akka malee faarsaa beeturrahaa jee yaama kanaafu ni kafalan lakki azanan sodaatin duuba nu keessa way arabni jira mee abbaa Jamaal ifuma teetirraa eegali 200 numa baasi ani hundarraa hin guura wallaahi gaani 200 waan dandayu hanga isin baaftan numaan baasamee duragaa uummatarraa guuri tatiyyaatti deebinayi duuba amma garam deemta ganda sintaayyoo kanaan dhaqamee baga ittiin sigeelleen jenneeni inni taatu na yaame isa bira dhaqeetiin as deebi'aan turu haaya gaamee gizee gabbaatee uluma san cufi qilleensuma kana dadhabne hello Hamdiya. hooy Ibrahim Eessa jirta hoo? manaan jira Tole, laaqanaarran dhufuun hin eegin. maali yoo isaa nyaata Saayiba kee tokkotu naafeeree isa bira nyaachuufi. haaya eegan dhufne laaqana gaarii siif haa ta'u Dhiifama garuu. homaa rakkoon qabu Haayee nageetti. haaya nageetti haay ajaa'iba akkam jaarsaa fi jaartii walumaan afeeranii beena maaluma saayibni isaa kophaa isaa afeeru kunoo isa hoo haa ajaa'iba ka saayibni isaa afeere ka jaartii mana dhiisee ka saayiba isaa bira dhaqu way ajaa'iba haay biraanuu naa dhufe way arra jijjigaa deemu jira maallaqa mana ficcaanii yoon jee gaafadhe nattuun konnu meenumaan gaafadha akkuma fedhe haa ta'u ani maqaan kiyya birhaanu jiruutiya hodhu dadhabus huccuu namaa nin hodha maali biraanuu maal taate nama maal ta'een fakkaadha maaliifiin haasawaa jirtaa bar jiruutu akkana na godha mee amma tajiruu teetii dhiisi tajiruu teetiin haasawa tajiruuti yaa maal irraa haasawita amma maallaqa mana ficcaanii waliin baasaa jaaniiti qarshii 200 mee lafa kaayi mana ficcaanii qulqulleessuu deemna huhuhuuy maallaqa mana fincaanii qarshii 200
ani akkamit si wajjin dhibalam walqita khafala هاي كمتن قفل لاتنا ما ندى ati mana khaysa nama sagali oli jira توغو nama sagalan sagara fayyadamu fi ana nama takka mana takkara waan sagara dhayne gannayn walqita أكم تشوف يتسا انقفل يتشوخيتي ani amma boda maqaaqiyya naqaasin eenyumaad ati mooratana akka durabutu taatisi godhe yoo feete sagaraaqii khobana baasi khay anunin harda maal jette dhageyse qonyera guurta moomada baranneete ashawaa geesta sen dhebu haaya akkas taanaa waliif teenye deem nin deema namni na dhorku hin jiru an duraanuun beeke akka biraanuun hin kafalle yoo xiyyaatii namtichi kun ni dalagata akka ajaa'ibatti huccoodhata mana isaa laaltu manan fakkaatu dhaabu waliif teenye abbaa jamaal dhuftee dhufe akkami ummata kanarraa guurtee maallaqa guure anumaa fi ati hafe namni hoggaa buusii akkanaa kanna namarraa guuru dura dursoodhaa bar eefumarraa hiikan jalqabu akkamisaati maaliif hin buusin moo ati eega hundarraa guurte booda yoo irrate qofa itti guuttu lakki ani hanga Ibraahim kuyya dhufuun eegu jira maallaqa harkaan qabu haay sila Ibraahim jiraate mata duree anaa kaayami yaaboo Ibraahim jannaan wahina yaadachiifte yaaboo reefu anumaa mana firiidhaa baga ittiin sigee foggaan dhaqu kunoo firiidhaatu naa hime odoo har'a Ibraahim hin jiraanne ayyaanni ayyaanaa hunatti hin fakkaatu jettee isii isa galateeffattu natti himaa turte firii firuma teenya tana wani laaqanan dhufu naan jeef lakkii ani hoggaan firii bira dhaqu isallee waan garre wallaahi duuboo akka isiin ayyaana malee mana qullaa keeysa taa'uu turte inni itti dhufee rakkoo isii agarraan waan ayyaanaaf isii barbaachisu akka godheef natti himtee bar hay ani asii dhibba lama dhabeetin isa eegu jira inni ganda hundarra deemee maallaqa yeroo jira naan jeeqa wallaahi rabbi isaaf haa godhu namni miskiina guyyaa akka har'aa kanaan gammachiise rabbirraayis qooda qabaa beeki abbaa jamaal mee callisi kuta kanarraa hello isa jirta ganda ollaatiin jira ganda inumaa ganda ollaa bakka jirtu si dhageetin jira yaa dhaabbata khayrii mee dafii mana naa kottu dafisiin barbaada amma maal reefuma nagaa sin dubbisne maal taate amma kottuun siin jee amma kottu haaya tasgabbaa'imee hin dhufaa dafee way gubadhee ana ajaa'ibuun na qabatee usaame haaya dhuftee yaa abbaa mana kiyyaa qaali maali maaltu maalte bakka ati jirtu waan hin ta'initu jira haay yoo kiyyaa ganama nagaan si dhiisee hin deemne na dhiistee deemtus eessa oolte ati eessaan oole ati naa'imi qaabikka oolte yaa dhaabbata khayrii inni joo gandarra deemaa hanqullaa yeroo jirta haay eenyu haasawaa akkanaa akkasii haasa'e ni beektaatu nama hiruu turteef maaliif na gaafata annamaan hireef takka hin qabu firii mana isii bagatti singeef ugaan dhaqu isii rakkattee mana keessa taa'uun arkee waan ayyaana itti godhattu waanuma xiqqoo takkaan gargaaree haaya boo achi boodoo sanuma wanni biraa maali wanni naan godhe haay firii rakkattee mana keessa teessis ati akkamii osoo na wajji waliin mari'atin deemtee waan fedhinnaa keetii goota ollaa kiyya kan rakkate osoon ijaan arkuu garaan na dadhabee bira kutuu tanaafiin si gargaaree garuu dhifama naa godhi osoon si wal mareenne godhuu kiyyaaf boodaas dhufee si himuun nama taajeetii bar taatullee Ibraahim kiyya naan mari'achuu qabda anilleen silaa waan biraa isiniin gargaara dhugaa keetii amdiyaatiyya silaa si wal mareechuun qaba misoomni dhalaan kasan jirre misoomaa miti jaamaami akkasii silaa siin mareechuun qaba ture wayani gubadhe way anna dhiisa eenyu hiyyeessa biraanuudha sagalee isaatiin dhageessu maal ta'e biraanuun mee khayrii ilaallaa maalittiin isaa beeka ani akkanta guddabe
way guyyaa ayyaanaatti mana kana way ani gubadhe way ani gubadhe Biraanuu maal taate? way waan hin ta'in qabu maali maal taate? os afaan kee qabanarra afaan kee Guyyaa ayyaanaatiin kophaan taa'ee koptummaan na dhagaame jechuukeeti. lakki an kophaan jiru mooraa guddaa tanas ni wajjin jira way gubadhe nadhis Duba maal taate dubbadhu kaa? Dhiisnu raawwan akkana joofnaa galee. Maal inni? Nuti warri mooraa kana keessa galu qarshii 200 waliif baafne mana fincaanii kana firraa qulqulleessuudhaaf walii gallee turre. Duba hoo? Inni hin baasu joo ani isa garaa kiyya kophaatti naa baasaawii ni naradhaa. Way Biraanuunis ajaa'ibuma qaba. Duba amma kanaatu isa aarsaa? Lakkii qooda isaatiin baaltiin naqee mana kaayaa fi nagartuu kunuuchi. Alla yaa hamdii akkana godhuun qabdu ture. Duuba silaa akkam godhuun nurra ture. Suutuma jettanii raafutanis bar nama kanna ture. Yaa inni nama kannumsiidhis Biraanuun beeynaami amata meeqa mooraa takka hojii galle. Duba amma akka ati gootu kun sirriidha. Hiisila akkamiin godhe duba? Dhugumatti hamdii akkana godhuun qabdu ture. Guyyaan ayyaana. Guyyaa ayyaanaatti namni wal gammachiisa malee akkanatti wal mufachiisuun qabu ture. Na aarsee bar. Yoo akka fedhe si aarseellee akkana godhuun qabdu ture. Amma laal namichi kun mufatee jiraati. Dhiifama gaafadhu. Akkamittiin dhiifama isa gaafadha? Hamdiya namni kabajaa qabu. Namni ulfaataan nama badii isaa beekee dhiifama nama gaafatu. Tanaafuu dhiifama gaafadhu guyyaan ayyaana. Dhugaa kee Ibraahim Biraanuu dhiifama si balleesseetiin jira. Laki anu amma if keessa gizeen deebi'u abbaan badii ana sila waan warri ollaatti amane dhibba lamaan san niin qaba sila anis kafaluun qaba turre bar. Manne fechaanii kuni nuti hundaatti fayyadamu kafaluun qaba ture. Amma hamdiya gamas deemii irraa harii. Tole Biraanuu mee guutaa kana duraa eegi. Lakki nartu dhis. Anu ni narra dhis. Lakki anas hin jiru mara kuma. Lakki waan qabu Biraanuu keenya eegi. Akkana kunno ollaan akkana wal jaalachuu qaba malee wal mufachiisuu hin qabu. Hedduun gammade hamdiya mee guutaa kanarraa ililchigaa. Tolegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya diraamaa kanarraa akka bohaartanii fi akkasumattillee akka barnoota guddaa irraa argattan abdii guddaa qabaachaadha. Warreen diraamaa kanarraa nuuf taphatan Mariyan Usman akka Hamdiyaadha, Abubakar Bushraa Yohaw Sisko akka Ibrahim, Faisal Ali akka Abbaa Jamaal, Sharmaarkee Adam akka Biraanuu ta'uudhaani kan diraamaa kana nuuf taphatan. Isaan hundaa'uu guddisneet isaan galateeffanna. Isinis dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaadha.